Oduu teenya jalqabaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa namni tokkolleen qawwee qabatee akka bosona turu hin barbaannu jechuun waboon jaalmarroodhaan hoogganamu akka galuu gaafate. Irra deddeebi'iin waamicha naga'aa kan fakkee isaa dhiyeessaa kan ture mootummaan naannoo Oromiyaa arraas ibsa baaseen waboof waamicha godheera. Mootummaan naannoo Oromiyaa waboodhaaf akkamii waamicha godhe bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Abiyyi biyyatti akkaan hin seenne na dhorkee qabeenya koo hunda fudhachuudhaaf qophaa'aa jira jedhan namni siyaasaa beekamaan Lidatuu Ayyalaw. Tibbana Ameerikaarraa Itoophiyaatti akka hin galle kan dhorkame Lidatuu Ayyalaw dhaabbilee idil addunyaa mirga namoomaatiif falmaniif xalayaa barreesseera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin haati Taarraqany Bulultaa Asnaaqach Halaakee boolla guddootti kufuun miilli caphee wallaansaaf qarshii guddaa gaafatamtus ilmi isii gaafachuu dhabuutti mufachuu ibsite. Obbo Taarraqany deetaa ministeera indaastirii Itoophiyaati. Harmeen isaanii boollatti kuftee miila dhabdee erga miidiyaa gubbatti baatee ilmi koo na dagateera jechuun himtee booda dhimmichi ijoo dubbii ta'eera. EGM gabaasa argatee isin biraan gaha. Oduu biraatiin hawaasni addunyaa qawwee hiikkachuu qofa irratti cichuun fudhatama hin qabu jedhan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa. Gama biraatiin yeroo ammaa wal dhabanii waraana keessa galuu danda'an jedhamee sodaatamaa kan ture Geetaachoo Raddaatii fi Dabratsiyoon Gabramikaa'el kaleessa sagantaa tokko irratti harka wal fuudhuun mul'ataniiru. Gabaasa bal'aa isaas isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa namni tokkolleen qawwee qabatee akka bosona turu hin barbaannu jechuun waboon jaalmarroodhaan hoogganamu akka galuu gaafate. Irra deddeebi'iin waamicha naga'aa kan fakkee isaa dhiyeessaa kan ture mootummaan naannoo Oromiyaa arraas ibsa baaseen waboodhaaf waamicha godheera. Mata duree nageenya waareessuun misooma mirkaneessina jedhuun ibsa baaseen mootummaan Shimallis Abdiisaa dhimma jiraachuutii fi hojjetanii qabeenya horachuu yookiin diinagdee biyyaa guddisuutiif bu'uura kan ta'e nageenya jedheera. Nageenyi immoo hawwiidhaan osoo hin taane hawaasa nagaaf hojjetu qabaachuudhaan mirkanaa'a kan jedhe mootummaan Shimallis nageenya waareessuun itti fufiinsa kan qabaatu taasisuun misooma jalqabame milkeessuun fayyadamummaa hawaasaa gama hundaan ni mirkaneessinaa jedheera. Nagaa fi tasgabbiin bakka jirutti immoo namni naga'aan ba'ee hojjetee galaa jedha mootummaan Shimallis. Tajaajila saffisaa fi qulqullina qabu haqaa fi bilisaan hawaasaaf kennuufis nageenya waareessuun barbaachisaa kan jedhe mootummaan Shimallis ollaa fi arraba nagaa dubbatu qabaachuun Oromoo biratti eebba barbaachisummaa nageenya ibsuudha jedheera. Kanaaf jecha uummanni Oromoo ijoolloota waanjoo baachisee guddaaf xiqqaan hiriira ba'ee waamicha nagaa taasisaa ture kan jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa arra gara waajjira koominikeeshiniitiin baaseen namni nagaa qabu kan boriitiif yoo karoorfatu biyyi nagaa qabu immoo misooma biyyaatiif karoorfatas jedheera. Dhabamuun nageenya misooma danquudhaan beelaaf hawaasa saaxilaa jira kan jedhe mootummichi mootummaan naannoo Oromiyaa harka nagaaf diriirsee balbala nagaaf banee hojii hojjechaa jiruun waliigalteen nageenya qondaaltota waboo waliin mallattaa'eeras jedhe. Waliigaltee mallattaa'e bu'uura godhachuunis waboon kumaatamaan akka galaa jiru mootummaan ibseera. Ammallee kan galaa jiran simatamaa kan jiru yoo ta'u sababa garaagarummaa ilaalchaatiin namni tokkolleen yoo ta'e meeshaa waraanaa hidhatee bosona akka turu mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e ummanni Oromoo hin barbaadu jedha mootummichi. Kanaaf ammoo waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe kan jaalmarroofaan akka galu akeeke mootummaan naannoo Oromiyaa. Kanaaf ammaas taanaan balballi naga'aaf baname hin cufamne harki naga'aaf diriirees hin dachaane waan ta'eef carraa jiru fayyadamuudhaan qe'ee Oromootti nageenyi akka waara'u taasisu murteessaadha jedhe mootummaan Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu. Oduu itti aanuun
mootummaan biyyatti akkaan hin deebine na dhoorkee qabeenya koo fudhachuudhaaf qophaa'aa jira jedhan namni siyaasaa obbo Lidatu Ayyalaw. Tibbana Ameerikaa irraa gara biyyaatti akka hin deebine kan dhoorkame obbo Lidatu Ayyalaw dhaabbilee idil addunyaa mirga namoomaatiif falmaniif xalayaa barreesseera. Guyyoota dura Ameerikaa irraa daandii xiyyaara Itoophiyaatiin imalli gara biyyaatti taasisuudhaaf ture imbaasii Itoophiyaatiin dhoorkamuu kan dubbatan namni siyaasaa obbo Lidatu Ayyalaw mootummaan qabeenya isaanii dhuunfachuudhaaf qophaa'aa jiraachuu himateera. Obbo Lidatu Ayyalaw dhimma kana ilaalchisee xalayaa dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaatii fi ergamoota dippiloomaasiitiif erganiin nama biyya hin qabne ta'uutti akka jiran ibsuun bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmad murtee fedhii dhuunfaa irratti hundaa'e jedhanii ibsan kana akka duubatti deebisuu dhiibbaan akka godhamu gaafataniiru. Mootummaan qabeenya koo kaniin ani umrii koo guutuu ifaajee argadhe fudhachuudhaaf qophaa'aa jiraachuun natti himameera jechuun barreessaniiru. Itti dabaluudhaanis ministeerri muummee Abiy Ahmad walga'ii qondaaltota mootummaa olaanoo waliin taasisan irratti goonkuma gara biyya kootti akkaan deebi'u akkanaaf hin hayyamamne ifatti ibsaniirus jedhan Lidatuun. Obbo Lidatu Ayyalaw gurraandhala 10 tikeetii balallii mirkanaa'ee fi paaspoortii Itoophiyaa seera qabeessa qabatanii Ameerikaa Atlaantaarraa gara Itoophiyaatti balali'uudhaaf yaalaa turan. Garuu sababa uggura imalaa jala waan jiruuf daandiin xiyyaaraa mootummaa irraa qajeelfamanaaf kennameera jechuudhaan akka gara biyyaatti hin balaliine dhoorkee ture. Dhimma kana ilaalchisuun hojii gaggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaw mootummaan uggura imalaa akka kaa'ee mirkaneessaniiru jedhan. Lidatuun uggurri kun daandii qilleensa Itoophiyaatiin qofa osoo hin taane daandiiwwan qilleensaa gara Itoophiyaa balali'an hundaaf akka oolu kan himan obbo Lidatuun gochi kun sagalee mormitootaa hunda callisiisuuf yaalii godhameedha jechuun ibsan. Mootummaan bu'uura seeraa malee lammummaa koo na mulquudhaaf tarkaanfii fudhachaa jira jechuun himatan. Oduu itti aanuun haati Taarraqany Bulultaa Asnaaqach Halaakee boolla guddootti kufuun miilli caphee wallaansaaf qarshii guddaa gaafatamtus ilmi isii gaafachuu dhabuutti mufachuu ibsite. Obbo Taarraqany Bulultaa deetaa ministeera indaastirii Itoophiyaati. Tibbana harmeen isaa miilli caccabe ilmi koo guutummaatti nagateera jechuun erga miidiyaatti himattee booda dhimmichi ijoo dubbiteera. Harmeen isaanii ganna 75 godina Gujii baha magaalaa Shaakkisoo jiraattu boolla Boseexootti kuftee lafeen lukaa cabxee jiraachuu himti. Yaala fayyaatiif bakkoota hedduu deemaa eega turtee booda amma hospitaala Walaayitaa Sooddootti miila isii baqeessuun sibiila itti naquudhaaf karoorfamee jiraachuu himti harmeen obbo Taarraqany. Kanaaf immoo beesee humnaa olii baasuun yaalamaa kan turte yoo ta'u amma immoo harka duwwaa akka hafte dubbatti. Harmeen obbo Taarraqany dhumarratti rakkadhee waan nyaadhu dhabeen jira kan jettu harmeen Taarraqany yookaan harmeen ministeera kanaa ilmi koo ministeera biyyattii ta'ee osoo jiru maalitti jirta jedhee nan dubbisu jechuun himatteetti. Ammatti bahee galuu hin danda'u kan jettu harmeen obbo Taarraqany mana keessaan oolaa manaan fi ijaarradhe qaba garuu mana hin nyaadhu beelaan immoo du'aatiin jira jetti harmeen ministeera biyyattii. Taarraqany Bulultaa garagalee na hin ilaalu kan jettu harmeen Taarraqany waggootaaf bilbilees bilbila narraa hin kaasuu jetti. Inumaa waggoottan 3 darbee deddeebiin itti bilbilaa turuu dubbatti. Ani ilma koo qoraanii fi bishaan baadheetiin barsiise tan jettu harmeen Taarraqany har'a ilmi koo naganeera jechuun himatteetti. Taateen kun dhugumatti miira namaa kan jeequ yoo ta'u ilmi haadhaaf hin taane biyyaaf maal taha kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Ministeera indaastirii biyyattii ta'anii ammoo harmee ofii gatanii ummata biyyattii tajaajila jechuunis waan wal faalleessuudha jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Viidiyoon harmee tanaa miidiyaa hawaasaa gubbatti osoo boosuu qoodame hedduu namoota kan rifaasise yoo ta'u obbo Taarraqany harmee isaaniitiif waa godhuu dadhabanii osoo hin taane amala badaa mootummaa keessa jiran irraa dhaalan gara jabina fudhataniiti jedhu namoonni yaada kennan. Amala keessallee hiyyuu qaba, buliillee hiyyuu qaba. Itoophiyaa ijoollummaa gudii qabeetti waan Taarraqany na godhu kana jedhee miidiyaa naaf fidaa barbaadaa jedhe. Womaa siin bilbilullee si haasessu? Naan bilbilu ijjimaa dirila naan bilbilu. Bilbila sodaa bilbila kiyya keessa dhabanii bilbila sodaa kiyyaa keessa qaddanii adooraa eennaaf itti bilbilanii kun hojii arteessaa jammaari adooniin akkasii bilbilee nan gaafatu. Viidiyoo harmee isaanii bal'inaan qoodame kana ilaalchisuun obbo Taarraqany Bulultaa hagammaatti deebii kennan
hin qaban. Oduu biraatiin hawaasni addunyaa qawwee hiikkachuu qofa irratti cichuun fudhatama hin qabu jedhan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa. Gama biraatiin yeroo ammaa wal dhabaniiru waraana keessa galuu danda'an jedhamee sodaatamaa kan ture Geetaachoo Raddaatii fi Dabratsiyoon Gabramikaa'el kaleessa sagantaa tokko irratti harka wal fuudhuun hirmaataniiru. Guyyaa kaleessa gabaasni waliigaltee Piriitooriyaa yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti dhiyaachuun adeemsa waliigalaatii fi barumsa araara irraa argame akkasumas ammoo bu'aaf miidhaa waraanaa irratti dubbatameera. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaatii fi hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el sagantaa sanarratti argamaniiru. Yeroo ammaa wal dhabanii deddeebiidhaan walitti gaarreeffachaa kan turan hooggantoonni lamaan kun harka wal qabatanii wal cinaa ta'an ibsaa fi haala waliigalaa Tigraay irratti yaada laachaa turan. Hooggantoota Koomishinii Gamtaa Afrikaa dabalatee bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa akkasumas immoo mariisisaa olaanaan Piriitooriyaa Olusegun Obasanjootii fi paartiileen siyaasaa birootilleen sagantaa yaa'ii Gamtaa Afrikaa xumuramaa ture irratti kaleessa argamaniiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu itti fufiinsa qabu bara 2022 Piriitooriyaatti mootummaa federaalawaa Itoophiyaatii fi TPLF gidduutti taasifameen waliigaltee nagaa bu'a qabeessa ta'e kan hooggansa Gamtaa Afrikaa hojiirra oole isa jalqabaatii jedhamam. Guyyaa kaleessa gabaasni yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti dhiyaate waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa ka'ee naannoo Amaaraatii fi Affaar erga gahee booda deebi'ee nagaan bu'e maal fakkaata kan jedhu odeeffannoon bal'aan kennameera. Keessumaa hooggantoota gamtaa Afrikaatiif gabaasa waraanaatii fi nagaa kaleessa dhiyaate irratti yaada kan kennan dura ta'an duraanii Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad gabaasni kun tattaaffii guutuu Afrikaa keessatti nagaa buusuudhaaf taasifnu keessatti barumsa nuuf ta'aa jedhan yookaan waliigalteen Piriitooriyaa fakkeenya nagaa Afrikaatii jedhan. Sagantaa kaleessa gaggeeffame irratti namoota dubbatan keessaa tokko mariisisaa guddaa Afrikaa kan ta'an Adeeroo Olusegun Obasanjoos adeemsi nagaa Piriitooriyaa seera bu'uuraa rakkina Afrikaatiif furmaata Afrikaa kan calaqqisiisudha jedhan. Dhaabbileen Afrikaa walitti bu'insa furuu fi ardii kana irratti nagaa fiduu akka danda'an waliigalteen Piriitooriyaa agarsiiftuudha jedhan Olusegun Obasanjoom kan TPLF fi bilchiginnaa walitti araarsan. Gama biraatiin gamtaan Afrikaatii fi hawaasni addunyaa qabxiilee hojii irra hin oolin irratti akka xiyyeeffatu pirezidaantiin yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa gaafatan. Qabiyyeen waliigaltichaa hedduun hojii irra hin oolle kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa wanti waliigalle hundi hojiirra ooluu qabaa jedhan. Kanneen keessaa dhimma buqqaatota deebisuutii fi hidhannoo hiikkachuu akkasumas deebisanii walitti makuu yookaan ammoo DDR loltoota duraanii akka ta'e cimsanii dubbatan. Hawaasni addunyaa dhimma hidhannoo hiikkachuu qofa irratti xiyyeeffatee jira kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaam garuu kun fudhatama hin qabu jedhan. Faallaa kana dhimmi hidhattoota kana deebisanii dhaabuutis dhimma kana waliin wal qabachuu qabaa jedhan. Yeroo asii dubbannu dubartoonni fi daa'imman hedduun kaampii keessatti rakkachaa jiran jechuun Geetaachoon dubbatan. Dhimma namoota biyya keessaa buqqaanii gara daangaa heera mootummaatiin qaama Tigraay ta'etti deebisu hawaasni addunyaatii fi gamtaan Afrikaa xiyyeeffannoo kennuu qabaa jedhan. Jechuun lafa naannoo Tigraay irraa fuudhamtee naannoo Amaaraatiif kennamte akka deebitu hawaasni addunyaa hojjechuu qabaa jedhan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos qondaaltota mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun marii Piriitooriyaa irratti hirmaatan keessaa tokko turan. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee kana hojiirra oolchuudhaaf tarkaanfii fudhachaa akka jiru ibsaniiru. Geediyoon qabxiilee waliigaltee kana hin raawwatamin marii fi haala seera kabajuun ilaalamuu qabaa jedhan.